yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo biratti haga kutaa 4tti qofan baradhe. Abbaan kiyya otoo ani hin dhalatiin gadameessa haadha koo keessa taa'een baatii 4tti addunyaa kanarraatii darbe. Dhukkubsatee yookiin immoo dhibamee otoo hin taane waan akka haala obbolaa lafa kanarraa gadheen hin jiruuti. Lafa abbaansaa erga inni fuudhee kenneefiin obboleessi isaa bakka kam lafa tolu obboleessa kiyyaaf kennitaa anaaf naaf kenni jedheen si kadhadhee jennaan isaaf kennitaayii lafa kanarraa namni nyaatu qotatu ana malee hin jiru jechuun abbaan kiyya bakka lafa kana qotaa jirutti eeboodhaan waraanee lafa kana ajjeese. Yeroo sana akka haati koo ulfataate obboleessi abbaa kiyyaallee ni beeka ture. Kanaan abbaa koo ajjeesee qabamee mana hidhaa gaafa galu akaakayyuu kiyyatti kan dubartiin kun deessu ilma dhiiraa taanaan gaafan mana hidhaa kana keessaa bahee dursa lubbuun gara biraa galaafadhu kan ilma keetii jedhee itti dhaame. Kanaan akka tasaa ta'ee ani dubartii ta'een dhaladhe. Otoon ani hin dhalatiin abbaa kiyya kan ajjeese diina anaaf ta'ee dhalaa fi dhiira ta'uu koo na eeggachaa ture. Eega kana haadha kiyyaan illee dubartiidha homaa nungootu jedhanii lafa abbaa kiyyaaf kenname ijoolleen obboleessa abbaa koo haati manaansaa haxiraan hidhatanii nam tokko lafa kana karra dhaabbachuu hin dandeessu jechuun akaakayyuu keenyallee dhorkanii lafa sanarra namni akka hin geenye godhanii. Haati koo anuun barbaadu midhaan lafa abbaa manaa koo nyaata irraa qotadhee nyaadhu jettee lafa sana qe'ee sana gadhiistee bakka biraatti godaantee anaan deessee jiraachuu jalqabde. Dubbiin lafaa obbolaa fi obbolaa walitti gadhiisee sababa abbaa kiyyaa ajjeesetti obbolaan isaa yeroo obboleessi mana hidhaatii ba'u atis lafa kanarra hin jiraattu jedhanii qe'ee abbaa isaanii irraa ari'anii innis ari'amee haadha manaasaa fi ijoollee isaa qabatee magaalatti galee hojii humnaa hojjechuun har'allee jiraachaa jira. Abbaa kiyya kan ajjeese barus haa ta'uutii garuu ani dubartiidha. Kan na deesses dubartiidha. Haati koo hidhameera gatii isaa argateera. Gatiinsaa kana fi yoo jiraate immoo rabbi guddaan gubbaa taa'ee hundumaa argu haa kanfaluuf nuti dhimmatti kanaa booda haaloo qabannee isa barbaannu hin jiru jechuun anaan waggaa 6 qofaa ishee jiraattee erga na guddistee booda dhiira gara biraatti heerumtee jiraachuu jalqabde. Ishiif gaarii haati kiyya boqonnaa argattus haa ta'uutii garuu heerumni ishee kun jalqaba abbaan ormaa mana keenya seenarraa kaasee anaaf gaariin ture. Abbaa ormaa waliin jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Haadha koo biratti na haasofsiisa, na kolfa, na taphachiisa, wantoota garaagaraa naan jedha. Ijji haadha koo akkuma jalaa dabarteet immoo diqaalaa sanyii abbaa kee dhaqi warra abbaa kee bira ana yoo ta'e sirraa dhimma hin qabu ijoollee koorraan ala haati kee tokko lama naaf deessuuti siin mana kanaan si ari'anaan jedhee ifaaf ifati ijoollummaa koorraa kaasee natti dubbata. Battala yeroonni mana keenya galarraa kaasee gammachuun jireenya koo keessaa ba'e. Jireenyi haati kiyya jiraattu yeroo inni jiruu fi yeroo inni hin jirre yookiin immoo otoo hin heerumin waggaa 6 ana waliin jiraatte garaagarummaa guddaa waan qabuuf gammachuu haadha koo hin diigu hin jeequ jedheen yeroo obboloonni ishee dhufanii akkami mucaa keef immoo jaarsi kee yeroo jedhaniin warqee akka inni haasofsiisu akka inni taphachiisu otuu abbaan ishee dhalchillee jiraatee haga kanaani ta'aafi jedheen hin yaadu jettee jaalala inni naaf qabu maatii isheetii himti. Anis yeroo isaan na gaafatan eeyyee jedheen fudhaam. Haa ta'uutii garuu kana hunda kan hin godhu haati kiyya akkana jalaan miidhamneefi abbaan ormaa ija haadha koo laallatee arraba natti baasa buna faa yeroon dhiyeessuu fi natti bu'ee sobeen irratti dhangalaasa waa hedduu har'a dubbadhee fixuu hin dandeenye waan baay'ee na godhaam. Booddee haati kiyya daa'ima tokko deesseefi ammas waggaa 2 darbitee daa'ima lammaffaa deesseefi haadha koof ijoollee dubartootaa 3 taane. Haati kiyya baay'ee nutti gammaduu jalqabde. Haa ta'uutii garuu abbaan ormaa mucayyoon kun guddatteetti kanaan booddee maaliif obbolaa kee warra magaala jiraniif hin ergituu hojii hojjetee barattee gargaaruu ni dandeessi jedhee haadha kootiin rakkisuu jalqabe. Yeroo haati koo lakki dhalli koo ija koo duraan
deemtu mana firoottan kooti na jalaa rakkatii ani maal rakkadhee jennaan ijoollee koo ija koo duraan fuudhaa yeroon jedhuuni amma isheen kun jabaatteeti warra kana guddisnaa jedhee deebisaafi kanaan haati koos lakkii hin ta'uu yeroo jettuuni yeroo sanarraa kaasee abbaan kiyya anaaf yookiin abbaan buddeenaa koo uffata naa bituu kophee naa bituu dabtara naa bituu dhaabee haati kiyya gadduu jalqabdee dura yeroo na fuutee dhala kee akka dhala kootiin ilaalanaan jetteettaa amma maaliif wallaalaa kootti jijjiiramtaa yeroo jettuuni kanaan booddee mana kanaa wanta na fayyadduun qabdu mucaan kun mana kana kan jiraattu yoo ta'e anis sidhiiseen deemaa jedhee haadha koo doorsisuu eegalee yeroo sanatti haadha koodhaan hojjetee isatu jiraachisaa erganni haadha kiyya jiraachisuu jalqabee haati kiyya hojii hojjettu iyyuu dhaabdee harka isaarraa eeggachaa nun guddisaa turte waan nagooti dhabdee haati kiyya anaan qabattee baay'ee dhiphatee kanaan walitti bu'anii jennaan jaarsi dhufee gidduu isaanii galee jaarsolii dhufani keessaa jaarsi tokko yoo kana ta'e intala kee intala koof kennii magaala Finfinnee jiraatti yoo nan barsiisa jette haa barsiistuu yoo immoo mindaan kanfalaafii jette haa kanfaltuu hojjettuun manaa si'a meeqa jalaa jijjiiramee nama biyya ormaatu ishee rakkisaa jira jechuun furmaata fidee dhufee yeroo kana haati kiyyaa na waamtee biyya biraatti immoo si ergaayii yaa dhala koo jettee na gaafate anis eeyyeen jedheeni yeroo suma walii galanii bakka bilbilli jiru deemnee wal nu haasofsiisanii guyyaa lama boodee intalli jaarsa kanaa bakka jirtuu Finfinneerraa dhuftee gaggeessaa barnoota koo qabattee gara magaalaa Finfinneetti na fudhattee deemte yeroo kanatti ture haati kiyyaa anaan gorsa jabaa jireenya koo guutuu har'a kan ittiin hin jiraadhu buddeena kan naaf baase kan na gorsite akkana naan jette yaa dhala koo ana bira yeroo jirtu guyyaa tokko anaan gaddisiisteen beektu rabbi na jajjabeessuuf ta'e hin beeku siin argadheen gaddabbaa manaa koos dagadhee atis dhaluma naaf taatee akka gaariittiin si guddifadhee har'a umriin kee waggaa 12 darbeera kanaan booddee umriin kee iyyuu sitti rakkoo ta'uu danda'a haa ta'uutii garuu akka garaan koo sitti gammadaa ture mana namaa deemtee galtu kana akka anaaf hojjetutti malee akka namoota sanaaf hojjettutti hin lakkaa'inii hanga dandeesse garaa kee guutuudhaan hojjedhuutii garaa isaanii gammachiisii wanta si barsiisan barii yoo si waaman oo jedhii dafii owwaadhu mana namaan jira jetee gonkumaa yaadiinii mana haadha koon jira jedhii yaadii intalli kee kana na goote kana fuute amalli ishee akkanadha naan jedhanii waa'ee kee waan hin taane dhaga'uun barbaadu maal taati dhalli koo jedheen nan dhiphadha yoo ati akka anaan na gammachiistetti warra bira deemte gammachiiste rabbi akkasiin naaf qabetti borii kee egeree kee immoo naaf bareechaa akka inni jirutti nan yaadaa nan ilaalaa jettee haati koo na gorsite walitti boonyee walitti gaddinee barnoota koos addaan kuteen gara magaalaa Finfinnee guyyaa 2 boodeen deemee dubartiin ani bira galu ijoollee 4 barnoota baratanii xixiqqoo qabdi dhumarratti kan dhalatan 2 lakkuudha baay'ee babbareedu isaan waliin ooluun akka waan jannata keessa jiraachuudha maatiin hojii waan qabaniif haati manaanis abbaa manaanis ganama barii sa'a 11tti bahanii galgala sa'a 3tti galu ijoollee isaanii mana barumsaa kan geessu anaa mana barumsaatis deemee kan fidu anaa kanaan mana kana barachuuf illee naaf dadhabamee waggaa 6 jiraadhe waggaa 6 yeroon jiraadhu kanatti guyyaa tokko kana balleessiteetta jedhanii natti dheekkamanii beekanii haati manaan akka obboleettii isheetti abbaan manaan akka dhala isaatti na ilaalaa maalis ta'u jireenyi isaanii magaalaa Finfinneedha baay'ee ulfaataa hojjettoota mootummaa waan na ta'aniif mana kiraa kanfalanii mindaa kiyya walitti naa qabanii maallaqni hafuufii baay'ee xiqqoodha mindaa anaaf kanfalamu baatii 3-3dhaan walitti qabeedhanii haadha kiyyaaf ergaan ture hangan waggaa 6 hojjedhutis guyyaa tokko mindaa koo keessaa qabaatii bitadheen hin beeku haadha kiyyaaf ergaa jedheen bilbilchiifadhaa dubbiseen akkam nagaa jedheen maallaqa ergeera yeroon jedhu natti gammaddee ofii kee yoonaan jettu kaawwadheera jedheen garaa haadha koo gammachiifachaan dabarsee haati kiyyas waaqni mucaa akkamiinaaf kenne jetti warri nani bira hojjedhus rabbi intala akkamii mana keenya galche jedhu kanaan jireenyi kootti fufee waggaa 6 yeroon ga'u umriin kiyyas waggaa 18 darbee haati manaanis abbaa manaanis waa'ee koo dhiphachuu jalqabanii hojii naaf barbaaduuf ani barnootan qabu
hojii kanaan akkan itti fufu gonkumaan feenee amma ijoolleen keenya guddataniiru nyaatas hojjechuu danda'u uffata isaanis miiccachuu danda'u mana barumsaas ofii deemuu danda'u harka keetiin nuuf guddatanii amalli isaaniillee amala keenuuf ta'eera amma ati umriin kee waggaa 18 waan ta'eef kanaan booddee gola kana keessa jiraachaa yoo dabarsite rabbi maal nuun jedhaa ati nuuf dhala keenya caaltaa hanga nama argannutti ijoolleen keenyiyyuu hojii mana keessaanii hojjetu siif garuu hojiin ta'e si barbaachisaa maal hojjechuu barbaadaa jechuun na gaafatanii yeroo kana ani haalli jiraadhu kuni natti toleeraa manuma keessan jiraachuun barbaadaa jireenya gara biraan fedhu waggaa 6 miti waggaa 60 mana kana yoon jiraadhe bakkan itti gaabbuu hin qabu isin waliin hin nyaadhaa isin waliin hin dhugaa bakkan dadhabetti na gargaartu jecha tokko yoon balleessellee natti hin dubbattanii kanaan ol jireenya maaliin barbaadaa jedheen deebiseefi haati manaaf abbaa manaa waan gochuuf miindaan maallaqni isaanii waan tokko yuubanuuf isaaniif gahaa ta'uu didee kanaan abbaan manaan maallaqa qarshii 10,000 riyaasaarraa liqeeffatee bara 2006 yoo mallee hojii kamiyyuu jalqabuu baatte dhiqadhuu dibadhuutii bahii galii jireenyi gara biraas si barbaachisaa heerumtee ijoollee godhatee si arguu barbaannaa ati akkam nama gaariidhaa mana namaa hojjechuuf mana keenya waggaa 6 kan hojjette hin si ga'aa hojii dhaabdeetta akkasiin hin jenneef haadha keef maallaqa barsiisne ni erginaa fi hanga kanaatti garuu ati waan hojjechuu barbaadu waan hojjechuu dandeessu itti yaadii jechuun naaf kennanii mana ta'es naaf kireessanii haati manaan uffata kan sheerraa akkuma dur naaf kennitu naaf kennitee kana yoo uffattee baate ni bareedaa calluma jedhii kaaffeef deemii nama si waliin haasa'uu barbaadeef ofitti dhiyeessii jireenyi kanumaan eegalaa jechuun na jalqabsiiste anis naannoo baatii tokko jireenya qofummaatti baruu dadhabeen takkaa mana isaanii dhufaa mana isaanii bulaa oolaa otuman jedhuu baatii booddee nan baree baatii tokko ergan turee booda dhugumayyuu maallaqa kana naaf kennaniiru maaliif hojiin jalqabu jedheen yaadee hojii jalqabuuf immoo gosa hojii maaliin jalqaba jedheen yeroon yaadu jireenyi akkuma beektan qaaliidha mitiire wanti hin jalqabus bitaanatti galee kanaan wanti sammuu kiyyatti naa dhufe boqqolloo asheeta biteen affeeleen daandii irratti gurguruudha namni haguma humna isaa yaada mitiire baay'ee gaarii ture baay'ee na baasaa qarshii 50 qarshii 60 yeroo sanatti irraa buufadheen galaa edaa hojiin akkanaa jedheen maatii kanallee deemeen mariisisee jabaadhu naan jedhanii baatii 2 hojii kana hojjedheen namoota daabboo hambaashaa toshanii gurguran argeen eeleen biterratti furnoo duqeetii yookiin immoo fiinoo bituun daabboon kunoo tolchuunsaa salphaadha jedheen isallee tolcheen gurguruu jalqabee ammas bu'aa dabalataa argachuun jalqabee isaanis natti gammadanii haati manaan amma jabaatteeta maallaqni ati argatu miindaan an argadhu waliin qixxeedha kanaan booddee situ nu gargaara malee nutu si gargaara miti naan jettee qoosaadha mitiire jabaadheen hojjechuutti fufee hojii kana walitti fufinsaan baatii 4 ergan hojjedhee booda amma immoo dubartiin daabboo tolchitu tokko maddiitti buddeenallee tolchituun argee ammas yaanni kun naa dhufnaan buddeena tolchuuf karoora godhadheen waan barbaachisu deemee biteen baatii tokko baatii 2 hojjedhus haa ta'uutii garuu bu'aa qabeessa ta'uu hin dandeenye sababiin isaa immoo xaafii qulqulluudhaan tolchaan ture maamila hedduu horadheen guyyaatti buddeena 70-80 gabaaf dhiyeessus haa ta'uutii garuu maallaqa kiyya nyaataa dhufee haala kamiin tolchuun danda'a maal walitti dabaluun qaba jedheen dubartiima daabboo tolchitee buddeena maddiitti gurgurtuun nan gaafadhe isheenis waa hunduma isaanatti himtee xaafiin hamma kanaa boqqolloon haga kanaa ruuziin haga kanaa maashillaan haga kanaa malee xaafii qulqulluun naman baasuu naan jette yeroo natti himtu si'attaanu xaafii kiiloo 25 godheen isa kaanillee walitti qabeen kiiloo 25 godheen kiiloo 50 al takkaatti daaksiseen tolchuun eegalee gabaan tooranaa seenee haa ta'uutii garuu dubartiin mana naaf kireessiteettu mana gadhiisinaan jettee maali yeroon jedhu aarri buddeena kee ijoollee koo ija jaamsaa jiranaan jettee anis jireenya keessatti qorumsin dhibu jedheen mana sana gadhiiseen hojii kiyyallee itti muun mana gara biraa kireeffadhee maatiin ani mana gara biraa seen immoo yoo feete eelee elektirikaan illee hojjechuu dandeessaa haa ta'uutii garuu gatiin ifaa kan keenyi hanga kanadhaa isarraa hafee kan keetu lakkaa'e waan na ta'eef kan falta yoo ta'edhaa jechuun na gaafatanii anis waan akkanaa waan tan beekneef maatiin waggaa 6 baran hojjedheen deemee gaafadhe abbaan manaan eeyyeen gaariidhaa salphaadhaa wanta sitti ulfaatu hin qabu yoo sitti ulfaate nan si gargaaraa itti seeninaan jedhe anis tole jedheen otoon sodaatiin ittiin seenee
Addunyaan kun amala kennanii fudhachuu qabdi mitire. Anaan illee qoraan sun baay'ee rakkisaa waan na tureef kanuma keessaa wanta na baasaniif haadha manaa sanaaf har'aa kaasee buddeena kee sifin tolcha jedheen eelee elektirikaa kan kootti tolchuufiin eegalee. Bifa kanaan hojiin kiyya gaarii naaf ta'ee hojjechaa otoo hin jiruu guyyaa tokko midhaan kuntaala 2 daaksiseen maallaqa of harkaan qabu isumarratti fixeen gaafan manatti galchadhu maal akka ta'e hin beeku eeleen kiyya bakka 2tti cabdee na eegdee. Naheen maal jedheen deemeen nama maallaqa naaf liqeessaa jedha jedheen otoon taa'uu haati manaa mana natti kireessitee suni dhuftee maal taatee midhaan galchitee manaa ba'uu didee rakkoon jira moo jettee yeroo na gaafattu lakki rakkoon hin jiru eelee kiyyatu cabee na eegee jedheen deebiseefi yeroo kana isheenis maal rakkoo qabaree biddeena kan kooyyuu naaf tolchaa jirta miti kan kootti tolchadhu naan jetee gola duuba isheetii eelee ishee baastee mana koo keessaa bakka nani tolchuu naaf galchitee yoo sitti tole kanumaan tolchi anaaf kabraa biti yoo sitti toluu baate immoo kan bitte ofiif fudhuutii kan ammoo naaf deebisi jetee eebbi ayyaanni haadha koo ganama na eebiste haga har'aatillee miila godhatee na waliin deemaa akka jiru nan baree torbeema sana keessa eelee gara biraan bitadhee. Kanaan buddeena ani tolchu bakka nani gurgurutti qofa otoo hin taane manatti illee dhufanii namoonni na gaafachuun baay'ee na rakkisuu jalqabanii akka tasaa ta'ee mooraan kireeffadhe baay'ee bal'aadha. Kireeffattoonni gara biraallee ni jiru. Balballi yeroo rukutamu hunduu jeeqamu waan na jalqabeef haadha manaadhaan nurraa baasii erga intalli kuni mooraa kanatti buddeena tolchuu eegaltee balballi kuni yeroo yerootti rukutamaa. Yeroo isheen jirtus yeroo isheen hin jirresii jedhanii gaafataniini. Haati manaan kun nama guddoodha. Ijoolleen isheellee bakka qabatanii fiiru. Ijoollee ishee guddisaa jirti. Kanaan maal yoo jette gaariidha. Nama hojjetu nama gabaan banamee fi hin jajjabeessu malee ofirraa ari'u miti. Yoo siniin taane gadhiisuu dandeessu. Isheenuu bukoo bakka keessu dhabdee rakkachaa jirti ni kireeffati jettee deebistiifi. Kanaan kireeffattoonni 3 mana barbaaddatanii mooraa sana keessaa bahanii. Yeroo kanatti haati manaan tokko ofii kee fudhu 2 immoo nan kireessa naan jedhanii anis tole jedheen dursa bakki itti buddeena tolchu mana kiyya bakki bukoo bakki buddeenaa bakki ciisichaa bakki nyaataa bakki hundiyyuu manuma tokko keessa ture. Amma garuu sana adda baafadheen bakka hojii koof bakka ciisichaa koo garaagara godheen hojjechuu jalqabe. Kanumaan otoo hin jiru buddeenni yeroo yerootiin na jalaa dhumuu jalqabe. Otoon deemeen gabaatti hin baasiin manumatti dhumuu yeroo eegalu namichi hoteela hojjetu manatti dhufee guyyaatti buddeena 50 na harkaa fudhatu tokko maaliif eelee 2-3 dabaltee maddiittiin hojjettu tokko dibdeeyoo hinuma dhaabbatta mitiyyi yeroo naan jedhu yaadni kun naa dhufe. Mana dabalataan kireeffadheera mitire gatiin kiraas xiqqoo na yaaddessiti waan na ta'eef ammatti humnan qabuu yeroon jedhuuni abbaan hoteela kanaa eelee kan buddeenaa kan elektirikaa 3 konkolaataa isaatti fe'ee dhufe ati tolchi malee kana bituun ni ulfaataayii gaafa buddeena mana kee namaaf dhiyeessinu namni akka gammadu gaafa immoo kan bakka biraa dhiyeessinu maamilli gumgumee deebi'aa suuta jedhiitii yeroo dandeessetti naaf kanfalii jedhee naaf fidee dhugaan seenee eelee 3 kan koo waliin 4 mitire haadha manaatiin deemeen amma kunoo eelees dabaladheeraa kanaan booddee gatii ifaa guutummaatti anumatu kanfalaa jedheen ishee waliin illee walii galee. Dubartiin sun haadha gara biraa naaf taatee homaa rakkoon qabu rabbi siifaa milkeessu malee kan siif milkaa'u irratti an akkamitiin balbala keen cufanaan jedhanii kanumaan jiraachuutiin fufee jireenyi tokko jedhanii 2 jechuudha mitire waggaa 4 eelee 4 buddeenan tolchee waggaa 4 boodee maatiimti ani mana kireeffadhee keessatti hojjetu mucaan mucaasaanii dhukkuba kaleedhaan dhukkubsatti sadarkaa dhumaarra gahee. Kanaan kan isaan murteessan mooraan ani buddeena keessatti tolchu walakkaasaa gurguranii dhala isaanii itti yaalchisuudha. Ani yeroon dhama'u yeroon fiigu yeroon gulgulu hoteela tokko gara hoteela biraa buddeena yeroon geessu malee maallaqa ni qabdi jedhee namni na shakkeeru hin jiru. Manni kuni akka gurguruuf qophaa'ames natti himanii yeroo kanatti lakkisaa hin gurgurinaa filannoo gara biraa barbaadaa malee jedheen isaan hin gorsee. Kanaan hundi isaanii filannoo gara biraa akka hin qabne yeroo natti himan nan isiniif liqeessaa mallaqni haga kanaa akkaawuntii koorra jira kan ani horadhes godhadhes manuma kana keessa taa'eenii gaafan barbaade yookiin kaartaa isaa qabsiistanii yookiin immoo liqeeffatanii naa deebistuun jedheenii akka tasaa ta'ee mana sana kan gurguran gatii cabsanii turanii
sababiin isaa immoo waan tokko ammaaf ammatti gurguramuu yoo barbaadame gatiin isaa gadi cabeeti. Kanaan isaanis gurguruu dhaabanii maallaqa kana kenneefiin mucaa isaanii yaalchifatanii biyya alaa deemee fayyee deebi'ee. Kanaan amma immoo maallaqa kana deebisuuf lafaa fuudhanii dhabanii. Maallaqni nama yaaddessa mitiiree bitaa isaanitti galee. Kana gidduutti ture mucaan isaanii konkolaataa raayidii oofu baay'ee natti siqu kan jalqabe. Sabaan nuti garaagaradha, haa ta'uutii garuu naaf bilbiluu, na dubbisuu, na waamee, na jajjabeessuu eegalee. Kaayyoonsaa gara biraas ture. Anisiin baay'ee si jaalladheera naan jedhee. Dhugaa jedhee amanuun baay'ee natti ulfaate. Sababiinsaa waa'ee bareedina koof waa'een qabuuf takkaa ol jedheen of ilaaleen beeku. Yeroo hunda gugguufeen hojjedha. Kanaan ati na jaallattee jennaan an akkamittiin hin sididaa? Ati bar maatiin kee nama magaalaadha, ani mucaa baadiyyaadha jedhee yeroon deebisuu fi dubartiin magaalaa harki ishee hojii qabu, hojii jaallatu, gadi jettee jiraattu argachuun ni ulfaataa. Dubartii baadiyyaa kan akka keemmoo argachuun baay'ee ulfaataadha. Ati anaaf tole jechuun carroomuudha. Of jaallatte naan hin jedhiin malee si fuudheen konkolaataa kiyya gurgureen ati walakkaa kanfalteetta. Walakkaa lafa maatii kiyyaa immoo konkolaataa kiyyaan kanfaleen maqaa keetti jijjiireen haadha manaaf abbaa manaa taanee mooraa sana dhuunfannee waliin jiraannaa. Haati kiyya mooraasa tokko kan hiramu keessa jiraatti naan jedhee. Yeroo kana ani dhugaan seenee anis tole jedhee manfodhee yeroo sanarraatii kaasee akka haadha manaa isaatti na ilaalee maatii isaas beeksisee waan hundumaa guutee konkolaataa isaa gurguree mana sanas gara mataa kootti jijjiiree waliin jiraachuun eegalee. Ammas jabaadhee matti fufeen hojii man hojjedhu kanaan konkolaataa inni gurgure gosa isaa deebisnee binnee innis gara hojiitti deebi'ee har'a sadarkaa gaarii bareedaarran jira. Kanaan kan nagahee jalqabarratti eebba haadha koodha. Wanta hojjedhu wanta jiraadhu hunda haadha koof akkan hojjechaa jirutti hojjedha. Kanaaf lapheen namaas natti gammada. Baay'ee buufachuurra xiqqoo buufadheen baay'ee hojjechuu barbaada. Haadha koottaanii maatiin ani waggaa 6 bira jiraadhe anaaf haadhaaf abbaa caalu. Isaaniin yeroo hundaan galateeffadhe cidhi kiyyas kan ta'e mana isaaniiti. Har'a jireenya isaaniin kan caalu anadha. Waaqayyo waan baay'ee na eebbiseera. Manni koo guutuudha. Abbaa manaa koo waliinis ijoollee 2 godhadheera. Jireenyi koo jireenya nagaa qabu jaalalli keessatti guutame dhama'uu hojjechuun kan hin hojjedhe immoo eebbifamee eebbanaaf ta'ee nama ijji koo argedha. Maatiin ani bira jiraadhe garaa qulqulluudhaan garaa guutuudhaan maallaqa sana naaf kennani. Kanaan booddeeti hojjettuu manaa taatee mana kana keessa kanaa ol hin hojjettu naan jedhanii daandii kana na jalqabsiisan. Waaqti immoo naaf eebbisee kanaan na gahe. Tokko tokkoon jireenya kan fakkaatu guddaarraa gara guddaatti ce'utti fakkaata. Haa ta'uutii garuu gaarii ta'uu qofaatiin iyyuu jireenya keessatti dachaa buufatu, dachaan eebbifamuun dhaamsaan isiniif qabu. Obboloonni koo biyya Arabaatti rakattan mana namaatti waggaa meeqa umurii keessan fixan seenaa koo jireenya koorraa kabarattanii fi waan dhama'aniif halkaniif guyyaa waan hojjetaniif maallaqa miiliyoonaan baankiirra waan qabaniif eebbifamu miti. Eebbi kan jalqabu keessa ofiiti. Of jaallachuu, maatii ofii jaallachuu, eebba maatii ofii dhagahuu kana hundumaatu waaqti akka nutti gammadu taasisee waan hojjennu wanti harki keenyi qabe harka namaadhaan akka jaallatamu nutillee waan arganne akka jaallannu garaa guutuudhaan akka jiraannu taasisaa. Dhaamsi isiniif hin dhaamu kanaamu yeroo ammaa kanatti abbaan manaan haadha koo akkuma jedhe akkuma haadha koo doorsisaa ture haadha kootti ijoollee 2 sana dhiisee dubartii gara biraa fuudhee waliin jiraachaa jira. Haa ta'uutii garuu rabbi haadha kiyyaafillee anaan kaa'ee baadiyyaa keessa jirtuu baaseen obboloota koo 2 haadha koos ofitti fudheen mana barnootaa galcheen ho'inee tokko ta'ee dhufeen maatii hedduu ta'een maatii koo waliin jiraachaa jira. Kanaa ol eebbifamuu, kanaa ol milkaa'uun jiraaree rabbi akkuma anaan ilaale isin naa ilaalu. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka turtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha egaan guyyaarraallee seenaa ajaa'ibaa hundaaf guyyaa guyyaadhaan waanuma addaa gurri keenya dhaga'a mitire waan qalbii namaaf tolu hunduma keenyallee eessa akka jirru ni ilaalchisu seenaa ajaa'ibaa seenaa milkaa'aa obboleettiin keenya nuuf qoddeetti. Jireenya akka kanaatti ibsamu caalaa lafa kanarra jireenyi nama gammachiisu hin jiru. Hedduun keenyi otuma qabnu nu gahuu didee biyya tokko gara biyya biraatti hojii tokko gara hojii biraatti yeroo jijjiirru yeroo deddeemnu of argina. Jireenya keenya keessatti maallaqa qabna gammachuu qabnu mana qabna konkolaataa qabna
nageenya hin qabnu. Haa ta'uutii garuu jireenya akkasii baay'ee kan nama inaafsisudha. Waan qaban nama guddachaa deemuu, eebbifamuu, waan hojjetan immoo waan akka haadha ofiif hojjechuu baay'ee seenaa laphee kiyyallee tuqedha. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya laayik sheer gochuun dagatiina. Namoonni xalayaa nama barsiisu seenaa ajaa'ibaa akka kanaa qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 kallachanaa kaa'uun dabareedhaan isiniif hin dubbisa ergadha. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Hanga yoonaatti isinillee yeroo keessan mi'ooftuu qooddanii qophii kana dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa